Lati bali gula risa bali jararanga kadelu bumararang daruga mararam kadelu bumararang daruga mararam dubi karako keza makami nangara silagara nayada kami gitanadam silagara nada mama vitanadam farada banada ne tabau dadam nengere dulam dadane magale nugalate re dulam dadane magale nugalate durbaul wal dadane tabau dadam ne kotane gubingu ne darbana maegane kotane gubingu na darbana maegane jire nyamali kamna kamo ko imbane jawa kayo mala da kayo mala da yo mal kone mulata merkara ne te ne bakaya ne lengenye merkara ne te ne bakaya ne lengenye kada nutukuni ne kana magenye gade to korante ne kana magenye made mari tabisana magabang ade mari tabisana magabadu bingara ko kesa magami du bivama sore sama garugu na tu ke joru garenge ilmarama je tu na tu tae mugare akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun daandii ragabaati. Baatiin amma keessa jirru baatii onkoloolessaati. Baatiin onkoloolessaa seenaa qabsoo diddaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Baroota Oromoon qabsoo isaa gaggeessaa ture keessaa baatiin kun yeroo itti hojiin gurguddaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti mul'atan dalagamanii seenaa saba keenyaatiif hojii boonsaa kaanii jiranidha. Torbee kana keessatti marsaan wiirtuun marsaa gadaa seenaa guddaa sabni Oromoo qabu keessaa kan baatii kana keessa tattaan akka taateetti kaa'ee jira. Yaadannoo keenya guddaa kan seenaa warraaqsa dargaggoota Oromoo totoon seeniin dura waan marsaa gadaa kanarraa arganne isiniif dhiyeessina. Onkoloolessa bara 1886 qabsoo Oromoo keessatti yeroo lola calanqooti. Lola calanqoo kanarratti bakka Tulluu jedhamutti yookaan immoo laga Burqaa jedhamutti gootonni Oromoo hedduu wal ga'anii diina dura dhaabbachuudhaan qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessaniin qabsoo kanaanis injifannoo guddaa gonfatanii seenaa keenya har'aan nu ga'e kan har'a Oromoo bakka awwaalame kaasee mul'isaa jiru kanaaf bu'uura guddaa kaa'ani. Kana malees onkoloolessa bara 1929 ummati Oromoo kanneen raayyaa keessa jiran yookaan immoo Oromiyaa kaabaa jiran fincila gaggeessaniin injifannoo guddaa galmeessuudhaan seenaa Oromoo keessatti hojii boonsaa dalaganiiru. Fincila kana gubbaarratti meeshaa waraanaa gara 2,000 olii akkasumas qabeenyi gurguddaa booji'amuudhaan finciltoota yookaan diddoota gabrummaa naannoo sanatti gaggeeffamuuf oolanii jiru. Akkasumas onkoloolessa bara 1966 injifannoo guddaa galmeeffame keessatti waldaan Maccaaf Tuulamaa ijaaramee sochii inni gaggeessaa jiru waliin kan wal qabate yaadannoo guddaatu jira. Yaadannoon kunis Oromoota naannoo dheeraa yookaan Arsii keessa jiran walitti qabuudhaan waan Oromoon keessa jiru haala Oromoon itti dhiitamaa jiruu fi akkasumas adeemsa sirna nafxanyaa ilaalchisuudhaan Jeneraal Taaddasaa Birruu dhaamsa guddaa ummataaf dabarsan. Yaadannoon yeroo dheeraa kun
har'allee qabsoo keenyaaf utubaa guddaa ta'eetu gaggeeffamaa jira. Baatiin onkoloolessaa seenaa gurguddaa akkasii kan qabu yoo ta'u, kana keessattis addi bilisummaa Oromoo ijaaramuun, dhaaboleen siyaasaa biroo dhaabbachuun, akkasumas injifannoowwan gurguddaa galmeeffamanii har'a Oromiyaan addunyaa irratti beekamuun, ilmaan Oromoo maqaa badaa sanarraa ba'anii Oromummaa isaaniitiin boonoo ta'uun, ilmaan Oromoon baroota hedduudhaaf sirna nafxanyaadhaaf dhumaa turan dhimma isaanii Oromiyaa fi biyya isaanii saba isaaniitiif aarsaa ta'utti jiran. Har'a nuti Oromoonni mataa ol qabannee kan deemaa jirru dhiiga obboloowwan keenya dhangalaasaniin injifannoo galmeeffame irratti ejjanneeti. Har'a Oromoonni akka sabaatti boonnee kan jiraannu goototi Oromoo kumaaf kitila wareega kaffalanii lafee isaaniitiin dallaa Oromummaa nuuf ijaaraniini. Har'a Oromoonni bakka jirrutti kan boonnee mul'annu qabsoo guddaa bara sana gaggeeffameeni. Kanaaf har'as akkuma kaleessaatti seenaa gootonni keenya nuuf dalagan kana ni yaadanna. Seenaa gootonni keenya nuuf dalagan kana yaadachuun alattis kabajnee injifannoo isaan galmeessan irratti hundaa'uudhaan kaayyoo bu'uuraa fi kaayyoo hundee ganamaa san galmaan ga'uudhaaf hirbuu keenya haaromfannee fuulduratti ni tarkaanfanna. Yeroo injifannoo kaleessaa kaafnu waan har'aa xiinxaluun barbaachisaadha. Waan har'aa xiinxaluun waan egereetti nu deemsisa waan ta'eef injifannoo egereetiif hundee guddaadha. Ammallee otoo waan har'aa fi borutti hin darbin seenaa warraaqsa diddaa yookaan diddaa warraaqsaa Oromiyaa keessatti yeroo garaa garaatti gaggeeffamaa ture keessaa hanga tokko gabaabsinee isiniif dhiyeessuuf yaalla. Barruu kanaaf hundee kan ta'e obbo Atoomsaa Dhugaan barruu isaan barruulee xiyyaarratti bara 2009 maxxansani. Obbo Atoomsaa Dhugaa barruu kana waan nu erganiif hedduu isaan galateeffannaa. Dhaggeeffattoonni keenyas kana akka obsaan nuuf dhaggeeffattan isin afeerra. Maratagari, aluturobe, hurre maratagari, kakarobe, hurre maratagari. Sobatara andu bebeto arari, notu to kumara be umanun gole jari, notu fiti fide wanu timfilne bari. Oromo bagesi normo fitan sina kulo mabde malli. Ijole biyetena, naluta malachna, sena ranga putina, banne malratina, banne malratina. Maratagari, anu lerobe hurre maratagari, salan korobe hurre maratagari. Sobatala andu bemfetu arari, okale gartun tani oka mormitun tani papakkesite bultu jiddu maremti jarri. Kitibana olte bulti duga dara jijirti sangatu dara jente dulfi dalti gari. Ijolle biyetena, imsatu kumma kenna, beninsa kapsotena, isa furmani kenna, boite sembelisuna. Wanne maliratina, wanne maliratina. Hongala be hurre maratagari, jelalo be hurre maratagari, sanati be hurre maratagari. Sobatala andu bemfetu arari, ilaalcha siyaasatiin kutaan waliin qoodinaatu kumaa uumaa sabni. Ilaalcha gammachuu gurrumaan dhageenallee barsiifnee namni. Garuu wanta dhugaadhaan waan ijaa gurraa qabnu tokkummaa dhabnee badhe. Walii galoo dadhabne ormaa kabajaa laanne waliif kabajaa dhabne miidhamaa jiraatafne. Ijoollee biyya teenna ofumaa barreeffanna bakka tullee seenaadhaaf ol kaa'anna. Bannee maalirra teenna bannee maalirra teenna wal qaba gurbaa. Sochiin diddaa dargaggoota Oromoo akka sochii barattootaatti bara sirna mootii moototaa Habashaa keessatti buuphaansaa akka uumame ni beekama. Inni kun kan qindoominaan diddaa fi warraaqsa gaggeessuu jechuudha. Akka lakkoofsa dhaata Awurooppaatti bara 1973 kutaalee Oromiyaa naannawaa adda addaa keessatti barattoonni Oromoo harka lafa jalaatiin maadhee ijaarratanii gama tokkoon fincilaa fi diddaa mootummaa Haayile Sillaasee irratti godhamu akkaataa gama biraatiin immoo qonnaan bulaa Oromoon lafa malkanyaa Habashaatiin dhaalamee
deebisee akka dhuunfatu gurmeessaa turan. Warraaqsa bara 1974 impaayera Itoophiyaa keessatti dho'ee argamsiisuuf onni dargaggoonni Oromoo gumaatan seenaa keessatti bakka guddaa qaba. Barattoonni barnoota dhiisanii gara qeetti dacha'anii hin callifne hawaasa keessa lixanii kakaasuudhaan warraaqsa finiinsanii qaanqee hin dhaamne qabsiisanii lafti akka qonnaan bulaan dhuunfatamu gochuuf qabsoo deemsifame wixinurraa haga labsa gaaffii san dhugoomseetti dargaggoonni Oromoo qooda boonsaa gumaatan. Haa ta'u malee dargaggoonnii fi hayyoonni ilaalcha warraaqaan bobba'an san daandii qabsiisee gara humna bilisummaatti deebisuudhaaf jaarmiyaan sadarkaa guutummaatti yookaan biyyaatti beekameen ture. Akkuma seenaa sochii uummataarraa hubatamutti warraaqsi jaarmiyaa cimaan hin hoogganamne abbootii irreetiin butamee galii yaadamirraa maqa. Wareegama hin barbaachisnes nama baasisa. Jecha kanaaf ragaan guddaan haala bara 1974 keessa turedha. Yeroo sanitti qaanqee warraaqsaa finiine qabachuudhaaf yookaan dhuunfachuuf ilmaan Oromoo baay'een ilaalcha sirnaa wajjin jiraannaa rakkina sabaa fi sablammootaatiif furmaata argamsiifna yaada jedhuun jaarmiyoota impaayera Itoophiyaa kabeebsuuf dhaabbatan keessatti duudan. Mootummaan humna waraanaa dargii surrii hayyoota Oromoo tuxee yookaan xaxee qabee itti gargaarame akkasumas booddee garuu dabreen wal nyaachisee lammiiwwan sab tokkoo wal ficcisiise. Yeroo san hayyootaa fi dargaggoonni beekumsa baranee qaban hammi tokko tooftaan impaayera Itoophiyaa kabeebsuu akka Oromiyaa walaba hin baafne hubatanii kan qabsoo bosonatti dabalaman. Asirratti dhalooti keenya maaliif akka fincilan yookaan immoo fincila filachuu barbaadanii fi fincila gaggeessan beekuun nurra jiraata. Maalumaaf Oromoon finciluudhaaf ka'ee? Gerar nan jedhe ijoolli shekaat meeka'ee talee lure oot meeka'ee talee lure. Badi nan jedhe ijoolli shekaat badi nan jedhe re'eet meeka'ee kajeelureetti meeka'ee kajeelure. Kukuti makani ijoolli shekaat kukuti makani lagatti galti korge. Fuftuuti makani ijoolli shekaat. Oromoon saba guddaadha. Saba aadaa, seenaa fi qubsuma lafa mataasaa kan ta'e kan qabu baroota dheeraadhaaf walitti aansee kan waliin jiraate. Sabni kun akka sabaatti biyya mataasaa ijaarratee mootummaa mataasaa dhaabbatee jiraachuu kan danda'uu fi akkasitti sotoo jiru alagaan alaalarraatti dhufee isa dhuunfate. Alagaan biyya isaa dhuunfachuun qabeenya isaa saamuun akkasumas eenyummaa isaa mulquudhaan eenyummaa sobaatiin haguuguuf tattaaffii walirraa hin cinne irratti gaggeessaa ture. Haala kana diduuf Oromoon yeroo adda addaatti fincila xixiqqaarraa hanga gurguddaatti gaggeessaa tureera. Finciloonni kun bakka adda addaatti firii galmeessaa bakka kaanitti immoo diinaaf humna ta'a yeroorraa gara yerootti bara dheeraa lakkoofsisan. Oromoonni baratanii kanneen haala sabni isaanii keessatti argamu hubatan garuu haala kana callisanii ilaaluu hin dandeenye. Oromoon akkuma saba kamuu fedhii guutuu malee fedhii farquun qabu. Fedhii kana Oromoon kaleessa tiksee Oromoo har'aan gaheera kanas caala guddisuu qabna ijjannoon jedhu sitti fufe. Oromoon har'aa immoo fedha waloo kana tiksee Oromoo boruutti dabarsuudhaaf dirqama isaa fudhatee adeemuutti ka'e. Deemsi mallattoo sabummaa ofii fudhatanii eenyummaa ofii tiksuudhaaf adeemsifamuu fi godhamu kun warraaqsas, diddas,
fincilas kan dabalateedha. Tarkaanfiin kun tarkaanfii ilma Oromoo tokko kan intala Oromoo tokko qobaa kan ilaalu otoo hin taane kan saba guddaati. Kanaaf Oromummaa jalatti gurmaa'anii gaaffii isaanii gaaffii bilisummaa gaggeessanii. Bilisummaan waan barbaadan yookaan waan fedhan fedhii ofiin filatanii murteessuudhaaf isa sanarratti aangoo barbaachisu qabaachuudha. Sabni Oromoo immoo waan sana mulqame. Bilisummaa otoo hin argatiin hireessa murteeffachuu hin danda'u. Bilisummaa otoo hin argatiin waan barbaadu himachuu hin danda'u. Bilisummaa otoo hin argatiin biyya isaa saba isaa waliin nagaan jiraachuu hin danda'u. Oromoon kanaaf fincila filate. Fincilli kun immoo yoo ijaaramee gamtaadhaan, tooftaadhaan, tarsimoodhaan hin qindaa'in bakka yaadamuu hin ga'u. Kanaaf Oromoon fincila isaa kana, diddaa isaa kana bakkaa bakkatti wal qabsiisee adeemuudhaaf dirqame. Egaa fincilli Oromoo sadarkaa sadarkaatti yeroo ka'u kan bara durii keessaa kan akka qaanqee yaadatamu garuu immoo namni hedduu dagatu jira. Mee isa kana isin yaadachiifna. Namni waa'ee yaadannoo diddaa sawaaraa beektan ni jirtu. Itti deebina. Wayyaa kootiidhaa sana ijoolli sheekaa dirree biyya koo nafe dirree biyya koo nafe kanarra maal dubbanna ijoolli sheekaa kanarra maal dubbanna terga kun hunduu hafe terga kun hunduu hafe terga kun hunduu hafe bishaan guddaan abbayyi ijoolli sheekaa kan gabaabaan hin ceene kan dheeraan dhumdhumatu dhibee bilisummaa ofii ijoolli sheekaa kan alagaan hin beekne kan lammiin guggubatu kan sabni guggubatu kan lammiin guggubatu garaan aadaa burreedha gootasi dabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane keenya mallaata jedhimee garaan aadaa burreedha gootasi dabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane keenya mallaata jedhimee garaan aadaa burreedha gootasi dabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane keenya mallaata jedhimee garaan aadaa burreedha gootasi dabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane. Yaadannoo diddaa sawaaraa kan ilaallatu waan xiqqoo kaasuu barbaanna. Seenaa guddaa waan ta'eef hunda isaa kaasuun rakkisaadha. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa tokko diddaa fincila sawaraati. Fincilli sawaraa kun sochii seenaa keessatti dagatamaa dhufus bakka guddaa kan qabu kan dagatamuu hin malle. Diddaan maqaa sawaraa jedhamuun beekamu kun seenaa falmaa bilisummaa Oromoo keessaa kan dargaggootaa fi gameeyyiin kuma hedduu ta'an hirmaachisee turedha. Sochii sanitti dabalamuudhaaf yeroo san Baalee, Arsii, Harargee fi Booranaa keessaa Somaaliyaatti girrisanii ba'an dargaggoonni Oromoo. Leenjii waraanummaa fi hidhannoo fudhatanii bosonatti deebi'an. Haa ta'u malee jaarmiyaan caasaa baraneetiin of qindeesse humna guddaa kana naamusaan to'atu danda'u hin turre. Gara biraatiin mootummaan Somaaliyaa sochii kanatti dhimma ba'ee dantaasaa fi xabaafachuudhaaf sochii fi shira waan hojjetaa tureef jecha qabsaa'ota Oromoo sanitti hireen wareegamaa qisaasaa baasuu dirqama seenaan isaanitti fide ta'e. Dhugumatti namoota sochii bara sooraa sirriitti beekaniif lolli akkasitti raayyaa mootummaa Habashaa naannolee hedduu keessatti gamaa gamanatti muddee raase seenaa Oromoo ka gaafa bara Minilik asii keessa hin turre. Garuu jaarmiyaan hogganamuu dhabuun sochii san akkuma sochii bara Dhobrqaa jedhamutti lubbuu fi qabeenya daangaa hin qabne
saba Oromoo baasisuu bira dabree faayidaa argamsiise guddaa hin qabu ture. Dinagdeen hawaasaa kutaawwan sochii sun keessatti deemsifame barsan unkutaa'e. Manguddooti bebbeekamoon gatii hin qabne gatii guddaa baasanii hedduun isaaniis bara sana dhuman. Manguddoonni bebbeekamoon gita hin qabnes hedduun bara sanatti ni dhuman. Uummanni kumaatamni baay'eenis biyyoota ollaatti dahatee achumaan dhaloota seenaan irraanfate ta'ee hafe. Sochii Oromoo Baalee ka bara 1963 irraa jalqabee aga har'aatti dargaggoon cirrachi Somaaliyaa liqimse dargaggoota alaabaa Oromoo dhugoomsuuf dirree qabsoo keessatti wareegaman. Dargaggoota manneen hidhaa mootummaa Habashaa keessatti kufan. Dargaggoota dooniiwwan galaana diimaa wajjin imala lixan keessatti nyaataman. Dargaggoota mooraa dahattoota Keeniyaa keessatti hamleen cabdee hafan. Dargaggoota ho'aa fi gogiinsa naannoo Jibuutii akkasumas biyyoota ollaa biraa keessatti dhuman haala kanaan yaadachuun ni danda'ama. Finciloonni akkasii yeroo heddi ka'an haaloon jiraachuun, diddaan jiraachuu, sochiin uummataa karaa ba'u dhabee karaa adda addaa muddamuutu dhimmoota akkasii maddisiisa. Uummanni Oromoo fincila akkasii kan gaggeessan nagaan jiraachuu waan dadhabaniif qeesaanii keessatti mirga abbummaa waan dhabaniifi. Wannoota kana yaadachuun har'allee nurra jira. Bara sana gara biyyoota Sudaan, Masrii, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Yemen, Afrikaa Kibbaa, Saudi Arabiyaa fi kan kana fakkaatanitti dargaggoonni otoo baqatanii bineensaan nyaataman, lageewwanii fi gammoojjiiwwan biyyattii keessatti dhuman yaadannoo kan akka salphaatti hin banne kumaatamaan kan lakkaa'aman. Seenaan kun har'allee itti fufee jira. Haa ta'uuti sadarkaan qabsoo Oromoo fi warraaqsa dargaggoo Oromoo bakka kaleessaa miti kan jiru. Har'a seenaan guddaa galmeeffamee, injifannoon gurguddaa argamee, biyya keessattis, biyya alaattis, biyya ollaattis sabni Oromoo dhimma isaaniitiif aarsaa yeroo baasan guyyaa guyyaadhaan bu'aa argamsiisan qaban. Guyyaa guyyaadhaan injifannoo galmeessisan qaban. Injifannoon kunneen takkatuu kan hin mul'anne haa ta'an malee hundeen isaanii dhokatuyyuu guyyaa guyyaadhaan dhaloota akka ibiddaa socho'an, dhaloota akka sibiilaa humna diinaatiin hin raafamne, dhaloota jajjabaa dhalchaa kanneen eenyummaa isaaniitti boonaniin argamsiisaa jira. Akkasumas yaadannoo warraaqsaa bilisummaa warraaqsi bara 1974 Impaayera Itoophiyaa keessatti dho'een bu'uura gaaffii saba Oromoo akka deebisuu hin dandeenye waan hubatameef qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti guddachuu kan danda'ellee fincilootumaa fi sochiiwwan naannoo kanatti godhame irraa ka'uudhaan. Finciloonni xixiqqaa bakka adda addaatti kan galmeeffamanis haa ta'u kan hin galmeeffamne baafamuun isaanii akkasumas aarsaan naannoo sanatti ga'ummoo injifannoo malchiisu argamsiisuu dhabuun akka Oromoon taa'ee waan tokko yaadu isa godhe. Hanga qindoominaan ijaaramanii dhaaba jaarmiyaa jabaa kan dhaaba siyaasaa sagantaa siyaasaa ittitaa qabu kan kaayyoo ifaa lafa keewwatee qabu hanga gurmeeffannetti bilisummaa waan jedhamu injifannoo waan jedhamu akka salphaatti argachuun akka hin danda'amne waan hubataneef ilmaan Oromoo qaroo fi beekoon walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo gurmeessan. Adda bilisummaa Oromoo otoo hin gurmaa'in dura yookaan otoo hin ijaaramiin dura dhaaboliin hedduu ijaaramaniiru. Isaan hundi waan ijaaramaniif akkatti ijaaraman haa qaban malee malli isaan dhaan Oromoof waa bu'aa buufnu kan jedhu ta'uu mala. Kanuma fakkaata seenaan kan nutti himu. Isa kana keessaa hundi isaanii cuunfamanii dhufanii adda bilisummaa Oromoo ijaaruun dargaggoonni Oromoo mooraa itti bilisummaa Oromoof jecha wareega kaffalan argatan. Kun dhaloota keenya dhaloota har'a jirruuf kennaa abbootiin keenya nuuf kaan kan nuti ittiin boonnu
kan jalatti wal geenyeettiin tarkaanfannuudha. Injifannoon kun injifannoo guddaadha. Warra akka keenya jaarmiyaa dhabee bara dheeraaf gabrummaa jala tureef jaarmiyaa siyaasaa jabaa tokko qabaachuun jaarmiyaa siyaasaa kallacha qabsoo karaa hundaan akeekkatee socho'u jalatti gurmaa'uun dhugaadhumatti waan ajaa'ibaatis waan guddaadhas. Ya farra Yona bira dadi dana nakta chomu mana murto Yona duba hadu dana karta bolu mana kotto Ya barari sente dagarako anatina maltes beke garan kanko yole abayi Ya bayi ko barode geran nanjedu gerari malla gorsu gota garanun orsu gerar sagota feda tamada besafedai kallon ke dabe sare maka gemba besare lammi goda gesare jo gafa abozonun gara gafa aboyen kala da gafa amilka unga gafa dirambe kani ma fangerar salafa tarkisan arkaubai Dilapa mati uba dokpate ukam pate magarana gukuba atyomi vanukam pata atari gomulga patai Isho Aliposanan jedu takamambo udida agabruman rajira agabruman arkabira attergan nalakentenye Nafagara kongenye tyartun natiroristi tishe namma kongenye mali bartanan jedu Mali fanarudida barate makam kabu daldale lafan kabu torsi sembo papanne trechi seno papanne kore kono papanne niderette jordi kodudi deboni koy sanke nudira tamaja jimni gira tappa managa pe talagango lajira kuno dua wal kitat mali tenya ya firai Umasani timalle ganda sani tinangne kalenya sani pune namasani timbune danga sani chapsine akasani chapsine ketto nutti dulani tidatto nugurani tennu manu balani biyanu babatani milda kenya to tabe nubuto gati tabe kana to nakanyisa tari danna damisa timbuni mimani labberra na ikkisa muzuki sendirate Seti mandirate, beti binesi nyatu, oso gantandirate, wani gantendirate, ille sille nusenu, montunu tinjabatu, ya shorile dabanile. Kale fitta sasani, gantu nabasasani, tiribana kasani, karchalle nabasani, karchalle manabirai. Rakkanne raya bira gidira me kanarke mana me kannae maka me kannabe tya korma ka kayukot fagonta tu bayunko kabso na jira tu ka kayo na milkau kai Boren ko boramiti bora banjora miti boren ko bora jala ame kalbe patala la atallu di mamati sat wala kam gari sat tadu tu kesani fai Angafti moti muka amallatton gada kenya giddum gaddi soda toppole sidadacha gubbani sabakkalcha kanatu nabadacha Garri gama gubate kanga mana gubate giddum kullabattabe takkawam furan kamne takkawam mukaduwai muuxannoo qabsoo diddaa kanarraa argamee fi haala fincilli diddaa gabrummaa keessatti adeemsifamaa dhufe ilaalchisee immoo qophii ittaanee walitti deebinaa. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumurama. Ulfaadha. Kulanta fardan tuttukan yaai goda tabdarin abba dibde baritti barakana gochan adage baddu tiki matana dibde
Dinato ganna qabe gara gonna dadhabe yadula barira kotti jibata mitata gurguddummaan bubbule booreen namarra ture.